Akkam jirtu hundumti keessanii har'as barumsa keenya idiyoomsii irratti yookaan jechama irratti itti fufna. Paartoonii idiyoomiirraa waan hedduu akka qabattanii namanna. Jump to conclusions. Jump to conclusions. Kana jechuun osoo sirriitti itti yaadiin yaada tokko irratti dafanii murteessuu jechuudha. Fakkeenyaaf ati osoo jalqaba hiriyoota kee hin mari'atiin you should not jump to conclusions yookaan immoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun daftee murteessuu hin qabdu isa jedhudha. Himoota hedduu keessatti gashinee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan keep an eye on. Keep an eye on. Kana jechuun wanta tokko yeroo yerootti ilaaluu, to'achuu yookaan hordofuu jechuudha. Fakkeenyaaf ati hojiin baay'ee si qabee jira. Kanaaf yeroo ilaaluuf yookaan immoo keep an eye on jennee si barbaachisaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun yeroo of eeggannoo gochuu qabdaa yookaan immoo ofii kee irratti fookas gochuu jalqabuu qabdaa jechuu gaafa barbaannudha jechuudha. Inni biraanii keep one's chin up. Kun jechuun yeroo rakkoon jiruyyuu jabaachuu yookaan immoo abdiin kutatinii turuu jechuudha. Fakkeenyaaf maal jennaa keep your chin up. Wanti hunduu yeroo dhiyoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun jabaadhu abdiin kutatiin isa jedhu agarsiisa. Idiyoomiin keenya inni biraa keep or stay in touch. Yoo barbaanne keep in touch, yoo barbaanne immoo stay in touch jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun nama tokko waliin quunnamtii itti fufuu yookaan immoo odeeffannoo wal jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf ani Zaahid waggaa 2 hin argine. Garuu Skype irratti we keep in touch. Kana jechuun relationshipiin keenya ammas hin cinnee akka jechuudha. Inni biraan lend someone a hand. Lend someone a hand. Kana jechuun garuu jechuudha. Fakkeenyaaf ani hojii kana qophaa koo hojjechuu hin danda'u. So nama biraa gaafachuu yoo barbaannu could you lend me a hand jenna jechuudha. Kana jechuun na gargaari jechuudha. Inni biraanii two-faced. Two-faced. Kuni kana jechuun nama amanamaa hin taane yookaan nama fakkeessaa yookaan nama garaa lamaa qabu yookaan immoo disloyal isa jedhudha. Fakkeenyaaf ani hiriyaa koo ta'aa jedheen yaadee he is two-faced. Kana jechuun inni amanamaa miti isa jedhu nuuf ibsaa jechuudha. Inni biraan young at heart. Young at heart. Kana jechuun nama umurii guddaa qabu garuu yaadni fi amalli isaa akka dargaggootaa isa jedhu kan nutti agarsiisudha. Fakkeenyaaf abbaan koo waggaa 90dha. Garuu he is young at heart. Kana jechuun inni ammas akka dargaggootaa yaada yookaan yaada cimaa qaba isa jedhu jechuudha. Inni biraan zip your lip. Zip your lip. Kana jechuun iccitii eeguu yookaan wanta dhageessee hin dubbatiin akka jechuudha. Fakkeenyaaf zip your lip jenneetu wanta amma dhageessee irratti jecha tokko illee hin dubbatiin yookaan immoo jecha kanaan akka iccitiitti qabadhu jechuudha. Inni biraanii read someone's mind. Read someone's mind. So kana jechuun waan namni tokko yaadaa jiru beekuudha. Fakkeenyaaf Mr. X'n ani sirriitti beekaa amma waa'ee mucaa kee yaadaa jirta miti otoo jennee
Mr. Wine immoo maal read my mind otoo jedhee waan ani yaadaa jiru akkamitti bartee jechuudha. Inni dhumaan viidiyoo keenya har'aaf sooner or later kana jechuun eventually akka jechuudha. Kana jechuun yeroo tokko booda yookaan immoo dhuma irratti akka jedhudha. Akka jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hojiidhaan baay'ee biizii ta'aa jira yoo ta'e yookaan hiriyyaan keenya yoo ati hojii kana irratti baay'ee of biizii gochuu itti fufte sooner or later dhukkubsachuu yookaan waan tokko ta'uu jechuu barbaanne kana jechuun sooner or later eventually jechuun dhuma irratti kuni ta'uu danda'a. Konsekweensii waan tokko himuu yoo barbaannu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo akkasii barachuu yoo barbaaddanii YouTube keenya subscribe godhaa. Galatoomaa.